الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلتم توتا كبجم توتا هردو توتا سكنتا كنا كتاتا هواسكيا بياريات كابا كبت بقرب نقاف كناني خيري كيس سنجرا كيسه guyyaa hadhaa kibba Itoophiyaa zoonii Oomotitti ummata Tsamay jedhamu biratti argamna. Akkuma argitan meeshaan kunniin uffattoonni amma gubbaarraa gadi bu'aa jiran kunniin hawaasni keenya warri Baalee adda durummaadhaan magaalaa Roobee Rabbiin faaya jannataa isaan haa uffisuuti. Eegana ammallee sagantaa waan kana ummata islaamummatti eegana ammallee haroo dhufanii intaanemi uffatooti gurguddaan kunniin Baalee Roobee irraa dhufe adda durummaadhaan hawaasa keenya warra Baalee eegana magaalaa Roobee irraatii fi akkasuma aanaa Muneessa magaalaa Qarsaa irraa adda durummaadhaan waan kana uffata warroota islaamummaa ti aseenaniif jecha warroota walitti qabeetiin nu ergi Rabbiin faaya jannataa isaan uffisu. Itti aansuudhaan daakuun eegana ammallee gubbaarraa dhufaa jira. Daakuu kana adda durummaadhaan warri lakkoofsa tokkoffaadhaan itti hirmaate Nageellee Nagaha yookaan maqaa dura ittiin beekamtu Nageellee Sigaaloo jedhamuudhaan tan beekamtuun tan magaalaa aanaa Gadaa Basaasa jalatti argamtuudha. Itti aansuudhaan hawaasa keenya warroota eegana ammallee magaalaa Shaashamannee keessaa masaajidoonni muraasni waan kanatti masjiidotiin sadii itti hirmaatanii jiranii Rabbiin isaan irraa haa jaalatu. Akkasuma warra magaalaa Kofalii irraa masjiidni tokko qooda keessaa fudhatee jira. Akkasuma obboleeyyuu kenniin obboleessa keenya Ayyuubiin kan durfaman eegana ammallee qooda keessaa fudhatanii jiranii Finfinnee irraallee akkasuma uffatallee fiduudhaan kana fakkaata inshallah yeroo ammaan tana buufamaa jira jechuudha. Rabbiin ulfina diinii duniyaa isaanii haa kennu. Walumaa galatti dhaabbanni tola ooltummaa yoona yaana dalagaa kibba Itoophiyaa biyya amantiin eegana islaamummaa keessatti mukaahaa keessatti eegana ammallee dagatama keessatti waa'een islaamummaa takkuu eegana odeeffamee hin beeknetti yoo Rabbi fedhe inshallah waan kana ummata biraan geenna jennee gahee keenya bahaa jirra. Ji'a Ramadaana keessa namni haala mijaa'ina bareedaa osoo qabu wanni biraa nama baasu jiruu duniyaatitti harabaafatu irraa harabaafannaan teenya ganda akiraa ta'uun irra filatamaadha jedhuun maashaallah haala kanaan uffatootiin kunniin eegana wasraa waan jedhamu kuntaalli tokkichi ka kuntaala hedduu ta'uu danda'utu eegana ammallee asii walitti qabamee jira. Haala kanaaf inshallah amma asiin warra Hamarii bannaa ammata jedhamu gamanaan amma isaan bira deemu ennaa yoo Rabbi fedhe inshallah yeroo qoodamuu fi akkasuma ammallee yeroo isaan islaamummaa fudhatan waliin arginu ta'a. Ummatootiin kana fakkaatanii akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Warra Tsamayiiti kunniin amma warra Tsamayiiti hedduun isaanii islaamummaan quba waliin qabanii yoo Rabbi fedhe inshallah kana fakkaata. Hawaasa keenya warra dhaabbata yoona yaanaa irratti qooda keessan fudhattan Rabbiin qubsuma keessan firdoosiin haa taasisu. Warri uffata keessan ofirraa baaftanii ergitan faaya jannataa Rabbi isinitti haa uffisu. Sochiilee dalagaa kana deeggaruudhaaf yeroo ammaan tana eegalame magaalaa Keeniyaa akkasuma ammallee kibba Afrikaa kibbaa yookaan South Afrikaatti warrootiin socho'aa jirtan Rabbiin ulfina diinii duniyaa isin haa kennu. Akkasuma biyyoota Arabaa keessatti illee inshallah yaalii yeroo gabaabatti ni eegalama ka jedhame gara Saudi Arabiyaatiin yaadotiin akkanaan jira jechuudha. Kanaaf waan kana irratti inshallah ummanni akkuma isin argitan kana hundi keessanuu gargaara aggizaachuu. Ande lablab argutuna bandaan diji lannante ne matta tolo bala hidu andan kana fakkaatame ummata kanniin laala haala kanaan kuno eegana ammallee daakuu fi uffanni isaanii fi achi dhiyaate jira. Kana yeroo goonu isaan furdisuuf yookaan ammallee isaan beela baasu qofa osoo hin taane kallattii kanaan islaamummatti as waamuudha jechuudha. Kaawunteenna islaamummatti waamuudha. Kana ta'uun hubatu qaba hawaasni keenya. Dhaabbanni yoona yaana yeroo dalagaalee akkanaa kana dalagu akkuma eegana ammallee hawaasotiin biroo waan hiree ofii argateen kaayoo ofii san babadhifatu nullee hiree Rabbi nu jiraachiseen jiruu ganda duniyaa tana keessa jirru islaamummaa addunyaan gahuu qabna jennee waan kana irratti qooda keenya fudhatuudhaaf dirqama keenya bahuuf deemaa jirra. Kanaaf inshallah warri dhaabbata yoona yaana bira dhaabbata Rabbiin isin haa galateeffatu. Akkasuma raabixaan ilmi
akka biyya keenya Oromiyaatitti sochii taasisaa jiran warroota hayyoota gurguddaa 100 fi 60 ol ta'an biyyoota kana fakkaatu keessa biyya takkuu namni keessatti islaamummaan takkuu eegana ammallee dubbatamnee hin beeknetti waan akkanaa kana dalagaa jiran inshallah rabbiin ulfina diinii duniyaa isin haa kennu rabbi isin haa qananiisu kana fakkaataa galatooma wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh